रेडियो dirree galmaa. Raadiyoon dirree galmaa oduu fi odeeffannoo wayitaawaa naannolee fi addunyaalessaa funaanee yeroo yeroon isiniif dhiyeessa. Qophiiwwan barsiisoo fi bashannansiisoos qindeeffatee isin biraan gaha. Seenaa, aadaa, afaan, aartii, barnoota, fayyaa akkasumas jiruuf jireenyi uummataa maal akka fakkaatu qilleensarraan isin daawwachiisa. Raadiyoo dirree galmaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo dirree galmaa jaalatamoo bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu jecha qophiin keenya kan har'aa soomanaa fi yaadannoo ijoollummaa mata duree jedhuun qophaa'e kunoo jalqabamee jira. Yaada namoota tokkoof lamaa dhaggeeffannee walitti deebinaa turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa muslimaa kan biyya keessa kan biyya alaa kan dhiiraa kan shamarranii hundi keessanuu akkam jirtan. Maqaan kiyya Mubaarak Abduroof Jaama kan jiraadhu South Africa yookaan Afrikaa Kibbaati. Yaadannoo ijoollummaa yeroo soomanaatti hojii wal qabsiisee waan yaadadhu. Yaa Rabbii keenya warra baranaa kabare hedduu warra amatu akka deddeebi'ee soomanu nu godhi jenneeti teenyee du'aa goona. Ijoollummaa irraa waan akka yaadadhu tan namni hundi yoo dhagee itti gammadu itti qofu tan gartee seenaa tana hoggaa dhagayan warri biyya alaa jiru hundinuu yaadannoo naannoo fi yaadatu ganda fi yaadatu biyya fi yaadatu iddoo itti dhalate yaadatu jireenya ijoollummaa itti yaadatu jeetii yaada namni waan kana dhaggeeffatu hundinuu akkasitti Muhammadaa jennuu jennaan itti dhayneeti ejaanuun janna. Muhammad Sayyidina Muhammad jenne Muhammad Sayyidina Muhammad ala shankura Muhammad Sayyidina Muhammad lagarra ciisa Muhammad Sayyidina Muhammad jolle kafira Muhammad Sayyidina Muhammad ilgeen digira Muhammad Sayyidina Muhammad abalu gifti Muhammad abalu moti Muhammad Sayyidina Muhammad abalu gifti Muhammad Sayyidina Muhammad ya Rasulallah Muhammad dabbaso imaanni dhufee mana kee imaanni dhufee araddaa roofa amanni quufa jenneeti amataas gartee amata quufaa goone araddaadhaas araddaa quufaa goone du'aa'ii goonee fi akkasi wal eebbifnee waan nuu kannan fudhannee biraa deemna jechuudha. Akkana ture egaa waa'ee ijoollummaa kiyyarraa wanniin an akka yaadadhu tan yeroo hunda hin daganne yeroo soomanni seene hunda wanni sammuu tiyya keessa dhufaa isa kana. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Akkuma yaadannoo kana dhaggeeffachaa turtan isinis soomana wajjin yaadannoo baay'ee akka qabdan beekamaadha. Mee ammaas yaada biroo dhaggeeffannee walitti deebinaa. Ammaas turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maara Ahmadiin Jaama Saudi Arabiyaa irraa Ramadan nigaa kunoo alhamdulillah rabbil alamin baatii araaramaati rabbi nurraa qeebadumaatii kabajamtu ulfaattuudha. Gaafa ijoollummaa kiyyaa waan yaadadhu takka ji'a bitaatiin soomnyaadha ji'a mirgaatiin soomanaa takkaa jira. Saa jaafaa dura soomannee saa boodafaa foruu jira ijoolleen jechuu gizee ijoollummaadha. Mukafaa waan akka biiqqaa faa waan akka dhaadhisaa kana faa kanneen kana kana gizee kabilchaate faa agarre osuma karaa deemuu waan akka kiyyatti akkasittiin furaa ture. Osoon karaa deemuu taatee isaa akkasiisan faa gizee nagara baqqaanumaa fora soomana. Duraan soomana qaba akka nama soomana qabuutiin galgala gala maaliif soomana qabdi faa jaawarri keenya gizeen horii eegu horii faan eega. Maatiin keenya akka nutti himanitti gaafa ijoollummaa gaafa leetu qabdi kana sareen hin duttu saree teenyaas akka duttu eegaa harree teenyaas ni jaane akkasuma gaa nuti beektaa yeroo sanitti halkan leelatul qadrii kana halkan silaa kana waan eenyuun jira. Mama Sayyidina Muhammad Mama Lowara Wale Mama Sayyidina Mama Sodomi Dale Mama Sayyidina Mama Bati Somana Mama Sayyidina Sodomi Gale Mama Sayyidina Mama Sodomu Dumte Mama Sayyidina Jenneta kasitiga Baatinis achi garagalte beekta leelatti akka 27 kana gubeen soomanni dhume jennee akkatti sinqii wayitis gaanii beekta guurranna leelatul qadrii kasamirra fiiguu kana wayi leelatul qadrii gartuu jennee akkasuma lafatti osoo taphannuufaa akkasuma rim jennee bara akkasumatti lafa faa qabanna
akkasumatti egaa wal faa qabannee walii qoqqoofna. Fakkeenyaaf leellatu qadrii halkan edenaa ta'uun ooltu gizee jaan alatti gabbaanee dhaabbannee samii keessa yeroo ijoollummaa teenyaa sana. Urjiin takka takka ta'iftuu jira. Urjiin iftutuun gartee gizee samiirraa dachi gafiidu leellatu qadrii dhufeennee kan maallaqa qabu maallaqa qabata. Kan gartee huccuu qabatu jira. Kan gartee midhaan qabatu jira. Namni kuni namu waan adda addaa qabata. Urjiin takka takka gartee wagak jettee achirraa gafiide leellatul qadri dhufeenneeti qabanna waan keessaa qabnuu fi akkanumatti huccuu tana faayif qaqqaban maallaqa kana hin beeynu akkasitti san yaadanna ammoo qabuu silaa leellatul qadri gizee jaan namoonni garii gizee nurra jajjabaa gizee nu himan kara bahaa kanarraa akkana dhufeeti kara lixaa kana lixa jaan akka maashoo kanatti wagak jeetti ifaa deema akkasi samii dhufeetuma kara lixaa kanatti dachi lixaa nuun jaan akkasifatti gaa dhagaa turre ni eeyna jenneetuma eeyna urjii qacoollatti iftu takka takkaa jira urjii sana hoggaa agarree ol deebinee haadha abbaa keenyaan arraba leellatul qadri agarree akkanatti ichi dhufee asiin akkana kute jenneeti itti hima. Soomanni gaa dur gaafa ijoollummaa teenyaa baadiyyatti gaafa ijoollummaa teenya yaadannu soomana keessaa qophii adda addaatu jira. Baadiyyaan gaa akkuma beekamu qabeenya uumamaatiin guutamte shankoorri, muuzni, burtukaanni asuma afaan ooyiruu kana jira. Ooyiruma keessaa namni gabbahee kutata. Soomana gaa wanni yaadannuun bara san keessaa fakkeenyaaf gara furaa kana asrii booda namni ribaani kaa gara ooyiruutti deema. Ka jimaa kutatus, ka muuza, shankoora akkasuma burtukaana ooyiruu keessaa guuratanii afaan furaa kana ol deebi'anii warri manaa gaa wayitaa warri dhiiraa akkasi gabbahee waan itti furu dabalataa akkasi qopheessee dhufu warri manaa dubartoonni biddeena oowwaa itti buusanii bakka hundaa manni ni aaraa gamaa gamanatti akkasitti mul'ata aarri mana keessaa bahuu kan uummanni keenya qoonqootti godhaa jiru mana hundarraa akkasi mul'ata. Biddeena oowwaa dhagaa galgaluu biddeena oowwaa godhama hiraabaas biddeena oowwaa godhama. Watii yoo godhuu taate siyaasumaa gabbaaniiti masolbaa shunkurtii waan adda addaa ooyiruu keessaa gabbaanii tuma fudhatanii wanni isaan fagoo deemanii fagoo irraa bitanii jirtu wanni hundi baadiyyaa asuma ooyiruu tana jirti asuma ardaaga manaa kana jirti. Akkasigaa haala kanaanii afxirri godhama. Afxira eegaa waan ooqitu qopheessan booda quluunni qoraafamti. Quluu qoraafamte tanatti bishaan qabbanaa waan bareedaan ka qoraasumaan ajab ta'e kuni ni dhiyaatee taa'a. Wanni hundi qophooyte akkasitti teessii ka mana keessa furus mana keessa furaa ka bulula manaa jala gabbahee afatee tattaa'ee makriba eeggachaa akkasitti furus akkasitti furaa. Akkaataa kana gaa afxirri ka gaggeeffamuun. Itti aansee mashbaabira jechuun wantoota dabalataa kan ijoollummaatti irraa yaadadhutti namoonni gurguddaan na sirreessuu danda'u waan dabalataa eegaa afxiran booda namaa dhiyaatu dabalata namaa dhiyaatu wantoota akka daabboo waan gartee dabalata namni nyaatu afxiraan alatti nyaata afxiraan qophaa'een alatti dabalata waan namaa qophaa'u nyaata dabalataa kan soomanaa kan namaa qophaa'u jeetii yaada. Mashbaabirri kana itti aansee abooradeedha. Abooradeen ziyaaraa soomana keessaati. Ziyaaraa soomana keessaa fira aalii ollaa namni walirra deemeeti wal ziyaaraa waa qopheeffatanii keessattuu ijoolleen dargaggeessaatis haa ta'u hiriyoonnis haa ta'anii jaartii fudhatanii waa godhatanii wal fudhatanii akkasitti dhaqanii fira laalan halkan sana chuma bulan atooraraa bulanii afaan kaayatanii du'aayis godhaa bulanii hiraaba irratti galan akkasi gaatun ziyaaraa soomana keessaati jeetiin hiika. Gama kaaniin hiraabni wayitaa osoo nazaanamne duratti nyaata nyaatamu kan soomanaati hiraaba jaamaa. Hiraabni waqtii nyaataa kan subii duratti jijjiirame kan nama waqtii soomana keessaa qofa maqaan kun kan itti tajaajilamu jechuudha. Akkasitiin hiikaa kan biraa Maammadaa jennee Maammadaa jennee Maamad ijoolleen akkasitti dhuguma guuranne nutu anuu jala deeme guuradde warra narra gurguddaa wajjin deeme gaafa san jechuudha. Egas boodarraa hin ture wanni kun dhuguma badaa deemu jira.
nama waan gaafatan namaa kenne ni eebbisan. Ijoolleen eebbiftee du'aa gootee fi ilmaas kadhatanii fi riskii kadhatanii fi akkasigaa Maammadaa jennee Maammad kanaan ijoolleen soomana guyyaa 4 guyyaa 5 hafu guurattee waan silaa barbaadu midhaanis gaafa sangaa maallaqaa miti midhaan waan warri namaa kenne waan manni sun namaa kenne fudhatanii warra sana eebbisanii biraa deemanii. Kan namaaf hin kenninillee ijoolleen abaartee biraa yaati gaafa san abaaraniituma biraa yaa'anii gaarii miti abaarsi ijoollee sun jedhanii firraa kennuufis ni jira. Kunis kana fakkaata. Kan biraa gaa yoggaa hidhatanillee dur takka ni yaadadha amma gaa hafee jira. Soomana hiraaba nyaatanii yoggaa soomana hidhachuu deeman luqatan tottolfatanii suwaakaa yeroo hunda eega nyaata nyaatan booda suwaakkataniiti akkana jaan. نويت الصوم خدو أنا داي فرد الشهر رمضان هاسي حسنة واتسابا لله تعالى يا رب نوكيبلي يعني دي كزيتي لدني أكاتا كنون دي نيادة نياز لنمي نياتي صومنا إذا تشوك نياز نفانين كران أفانين جتشا صومنا تيني دتشا تراني galatooma ulfaadhaan isiniin jaa warri asitti nu afeertanii waa'ee ijoollummaarraa qoodan fudhachiiftan galatooma ulfaadhaadhaa haaluma kanaan itti fufaan isiniin jaa. Guddaa galatooma soomana keenya soomana gaarii soomana keebalamaa rabbi nuuf haa taasisu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Dirree Galmaa sagantaan keenya kan har'aa kana fakkaata. Chaanaala keenya subscribe godhuu hin dagatinaa jechaa qophii biraatiin hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.